achi maaliif kaafta? Egaa qophiin teenya tanarraa obbo Ibraan Iliyaas Doktor Ispeeshaal gaafii fi deebii gaggeessuudhaaf deemna. Mee gaafii isa gaafannee waliin haasofsiisuu jenna. Waa'ee dhukkuba koronaatirraa amma isa gaafannaa mee nu wajjin tura. Egaa obboleessa Ibraan keenya gizee alaa dhufan gizee mana seenaan maal godhamme? Gizee alaa dhufan maal godhan? Mana seenanii maal godhan? Mana seenanii tuma harka dhiqatanii saamunaan dhiqatanii nyaatanii. Akkasiimi. Ayya gizee waan alaa kana ni bitatan moo hin bitatan? Bitatanii? Alaa ni deddeemanii ala keessa? Cabjaa ni deddeemanii? Hin deddeeman. Ammas waan lafa harkaan ni fuudhanii? Hin fuudhan. Hin fuudhaniimi? Mee ati amma harka kee dhiqattee? Dhiqattee? Hayyee. Egaa ammaan tana yoo osoo harkaan dhiqatii yoo nyaata nyaatte dhukkuba kamtu si qabame? Dhukkuba chaayinaa. Dhukkuba chaayinaa maqaan isaa maali? Koronaa vaayirasi. Gizee kam taatee nama qabame? Gizee kam ta'an nama qaba? Gizee akkamiiti koronaan nama qaba? Koronaan gizee kam nama qaba? Gizee kusaasa laaqanii halkan osoo hin dhiqanne ol seenanii Nyaachuu. nyaatuun. Ayee taa akka kabiraatoo? Kapilaamo. Ammas waan Harka waliin fuudhinaa. harka waliin fuudhanii akkana jaa. Akkanuma waliin ta'a. Ayee kabiraatoo? Kapilaa. Allaantana.